Egaa qophii kunoo ammaan tana xumurree saniifuu amma xumurruus qophii yookaan kaan ammoo qabsoon keenya ganaa hafa yookaan kaan ammoo huliidha karaa aaceen nuuf tattaraaree irratti kufee galmaanni keenya waggaarraa boon safuudha boo osoo hin taane boojisuun nurratti dirqama boojisuu qabna jechuudha. Yaadni obboleessa kiyya jechuun bareedaa akkasumatti inshallah yaada kana jabeessuudhaaf boowuun qabnu boojisuu qabna. Akkasumatti nuti hundaa'u qabsoo isaa bakkaan ga'uudhaaf qophiidha itti jabaanna fuulduratti. Akkasumatti nu hundaa gaddaatu nutti dhagaamee waan inni karatti dhiisee biraa wareegame kana yookaan biraa kufee kana dirqama galmaan ga'uu qabnaa bakka isaa buuneeti waan inni nutti kenne imaanaa isaa tana osoo hin gatin imaanaa isaa tana bakkaan ga'uu qabna. Egaa har'a guyyaa har'aan tana gartee ganamarraa kaasee hanga ammaatti gartee yuutuubiroonni Yaman bifa gartee tokkummaa taane hanga ammaatti gartee qalbii teenya keessatti gartee tokko taane yaadachaa oolee jirra sagantaa keenya har'aan tana kan isin qopheessine kana fakkaata jechuudha. Egaa hacee rabbii biyyee irraa haasalbisu yennaa galmee isaa yaada isaa bakka waan inni karadhiisee hafesan qeerroo teenya Oromoo biyya hunda keessaa akka bakkaan geessan akka yaadaa fi muraada isaa guuttan abdiin isinirraa qaba ilmaan Oromoo hundaa biyya jirtan keessaa wal cinaa dhaabbadhaa wal gargaara. Albama isaa kan har'aan tana eebbifame guyyaa har'aan tana akkanii fi galma guddaa gahu abdiidha qabna ilmaan Oromoo kabiyyaalaa jirtan onlaayinii irraa bitachuu kan dandeessan onlaayinii irraa bitachuudhaan gargaartan biyya keessa ammoo CD da bitatan CD bitachuudhaan gargaartan akkanii fi karaa albama isaa bitannee maatii isaa gargaaruudhaan takka onlaayinii irraa warra akkaawuntii qabdu bitachuudhaan isa gargaarree galmaan geenyuuf maatii isaa akka gargaaruu akka rikardii cabsinu abdiin Oromoo irraa qaba abdiin ilmaan Oromoo biyya hunda keessa jiran irraa qaba. Egaa sagantaan teenya har'aan tana gadda haa caalu haala kanaan akkanatti ibsannee kabajnee barabaraan akka isa yaadannu abdii guddaa qabna barabaraan teenyee isaaf booyuu osoo hin taane barabaraan isa yaadannee booyuu osoo hin taane dhaloota dhufuuf waan gaarii akkamitti dhiiga isaa baasnaa akkamitti Oromoo tana dura ceesisnaa tana yaaduu qabna jechuudha. Haacaaluun hin irraanfatamu yoomiyyuu onnee teenya keessa jira. Haacaaluu bichaa osoo hin taane maatii isaatis Haacaaluu yaadannee booyuu guyyaa lamaaf har'a amata isaa kabajneennee boonyee takki immoo kabajnee bira dabarree irraanfachuu osoo hin taane yoomiyyuu yaadannee jechuudha. Maatii isaatis gargaarree karaa yuutuubaatiinis karaa beejii isaatiinis warreen beejii isa fakkaatu banatanii maatiin isaa akka hin gargaaramneef beejii isa fakkaatu banatanii beejii Haacaaluu takki immoo beejii maatii warra Haacaaluu kuffisuudhaaf yaadan isiniif hin milkooyne isiniin jenna. Itti aansuudhaan ammoo albama isaa maali mallisaa kaja'uu fi eessa jirraa kaja'uu kana albama guutuu walumaa galattu qeenxee 14 jechuudha. Qeenxee 14 kana yuutuuba isaatirrattis ni gallakkifama. Yuutuuba isaa miliyoona takka guyyaa takkatti miliyoona 5 nuti Oromoo miliyoona 60 guyyaa tokkotti miliyoona 60 naquu ni dandeenya kun dadhabina keenya irraa hin jaa saniifuu Oromootiyya jajjabaadhaa. Akkuma ammaa kanatti jajjabaannee jirra daran caallee jajjabaachuu qabna diina qoffisuu qabna diinni taa'ee afaan ol qabeennu qofluun qabnu diina gaddisiisuu qabna jeeti yaala gaddi keenya Haacaaluu har'aan tana kana fakkaata maatii isaa jajjabeessaa subscribe like share godhaa waan maatii isaatiin gargaaramuu dandeenyuun cinaa haa dhaabbannuun jaa galatooma. Anis gartee yaada gartee dabalataan qaba warreen gartee sirbasa audio gabbuufatanii warreen gartee garaa afiitiif jecha audio gabbuusanii sirbachuun suuraa Haacaaluudha gartee edit godhanii irra haasan ni jiran yuutuubiinis gartee warra abbaa garaa akka kun nun baasu garaa keeti jettee gartee laayikii fi sabskiraayib itti harkachuu qofaaf audio gabbuustee suuraa isaa irra qinibbirii gootee yuutuubii irra yoo kaatte ati garuu akkam maaltu dhagayama. Yeroo hunda yuutuubarri yeroo hunda irrumaa iyyaa oolan gammaan tana jechuudha. Garuu wanni hangammaa deemaa jira akkuma gartee dubbatametti yuutuubiinis giseenii fi gartee maqaa tokkoon baname san fakkeessanii dhibba godhanii banan. Akka kun maali wal ajjeesuudha wal haasoo sun ta'in wanni kun dongora guddaadha. Yeroo hunda gaawwana kan iyyuu hin qabnu isin gisee waan takka isinitti himan namarraa fudhadhaadha waan san gartee walii ishee godhaa malee
waan namaa gabbuustanii garaa ifii jecha gartee YouTube irra maxxansanii like fi subscribe itti noddomeeffachuu yoomillee siin ta'u ilmaan Oromoo wanni godhuu qabu sirbaa Hacaaluu abbuma fadhee haa ta'u namni gartee waan namaa fuudhee maxxanse riippoortii gootanii akka waan sanacharra buuftan asumaanii yaadu koo dhaamsa koo isintti himu. Waa'ee albama ka isaan dubbatanii jiranii ani waan albama osoo hin ta'in waan dubbachuu barbaadu. Wanni uummanni Oromoo sabni bal'aan kun beekuu qabu tokkoffaa duraa wareegama Hacaaluu caalaa ani gaddi akka mataa kiyyatti akka nama tokkotti irratti dhagaame dhiigni Hacaaluu haga har'aa bahuu dhabuu fi namni isa ajjeese mul'atuu dhabuun haga ammaa awwaalamuu dhiigni nama akkanatti awwaalamuu nama jabaa sabni qabu nama gaachana sabaa nama Hacaaluu jechuun namni hundi isa beekaa akka Afrikaatitti illee nama hedduu beekamtii qabu beekamtii qofa osoo hin ta'in faarsoo osoo hin ta'in hojii isaatii isa faarsaa jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa wanni guddaan na gaddisiisu hunda caalaa akkamitti dhiigni isaa ilaa haga har'aan tanaatitti bahuu dhabaadha. Dadhabina maalirraa kan ka'e dhiigni isaa dhokataa dhiigni nama kanaa dhokachuutu na gaddisiisee jechuudha du'a isaa caalaan akka mataa kiyyaatti. Egaa hunnoo bifa arraa bifa akkanaatiin gartee yuutuubaroonni Oromoo kan magaalaa Yaman keessatti argaman guutuullee ta'uu baatu hanqi irra guddaan walit dhufnee bifa kanaan gaggeessinee jira guyyaa gartee wareegama waggaa takkaffaa goota keenya artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa bifa kanaan gaggeessinee jirra garuu nuti waggatti haa gaggeessinu malee Hacaaluun takka garaa keenya keessa onnee teenya keessa badeen beeku haa ta'uti amma waan itti aanutti deemna foundationin maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin Hawwii Foundation maqaa intala isaatiin banamee jira. Foundationii kanarraa akkamitti qooda fudhachuu dandeenya? Albama isaa kan amma bahee gurguramaa jiru kana akkamitti gatii guddaatti goonee gartee maatiidhaaf gartee waan gaarii akka ta'u Hacaaluun Oromoo biraa qooda guddaa qaba. Virtuu lafee duwidaati Hacaaluun Oromoodhaa fi kanaafuu waan kanarratti akkamitti hojjannee gartee walitti qindeessinee Oromoo takka goonee waan kanarraa isaanillee akkami bu'aa argachuu qabanii waan joorratti akka yaannu akka xiyyeeffannuun jaa kanuma yaanne xiyyaa galatooma. Sanifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qophiin keenya egaa waan hin dabaladhu dubbii isaa irratti dubbii obboleessa kiyya Saffaan irratti. Hacaaluu